Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti Microsoft Excel fayyadamne akkaataa kamiin peeroolii hojjettoota hojjechuu akka dandeenyu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu akkaataa kamiin barreeffamoota Excel keessa jiran uppercase fi lowercase jijjiiruu dandeenya yookaan capital letter fi small letter jijjiiruu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga namaatiin hordofaa jecha namoonni miseensa YouTube kiyyaa faaraa taatan osoo subscribe godhin akka hin baane isiniin jecha warroonni miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka barumsa sirraa darbu kun hiriyoota keessan ga'u gochuu hin dagatinaa jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti haaseennu. Akkaataa kamiin qubee jalqabaa maqaa fudhannu, maqaan biyyoota, maqaan namaa, maqaan wantoota bebbeekamoo yeroo baay'ee qubeen jalqabaa qubee gurguddaa ta'uu qaba. Kanaaf qubee jalqabaa qubee gurguddaa gochuu qabna. Yookiin kan qubee gurguddaan hunda isaa barreessinus yoo jiraate qubee gurguddaan akkaataa kamiin akka barreessinu waliin ilaalla jechuudha. Maal goona mee kana gidduutti maqaa kana maqaa barattootaa kana warroota qubee gurguddaan jiran kan qubee jalqabaa qofaa qubee xixiqqaatti akka dhufu goona. Qubee gurguddaatti akka dhufu goone innaa fi qubee xixiqqaatti akka dhufu goona. Mee akkaataa kamiin goonaa seeruu fi gidduu kana kulamanii agarsiisan kulamanii tokko galfannee asitti hojjenna jechuudha. Sababiin isaa maaliif erga asitti qubee isaa uppercase yookiin lowercase itti jijjiirree booda koppii goonee achi dabarsinaa malee achirratti jijjiiruu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaaf maal goonaa walqixa kan jettu kana tuqneetu walqixa kan jettu kana tuqnee maal goonaa yoo hunda isaa uppercase itti jijjiiruu barbaanna ta'e uppercase kan jennu upper kan jennu tuqna. Isaa booda upper kan jedhu ofiisaa display nuu ta'a. Double click irratti goona. Sanaa booda maal goona seelii barreeffama isaa jijjiiruu barbaanne sana dhannee tuqna jechuudha. Erga sana tuqnee booda hin cufnaa jechuudha. Erga cufnee booda maal goona interitti gaafa buunu hundi isaa qubee gurguddaatti jijjiiramaa jechuudha. Akka carraa ta'e kun qubee gurguddaadha. Amma isa kana ilaallu. Walqixa inni uppercase jennu. Upper ofii keessanii barreessuu dandeessu barbaadanii yoo qubee isaan dogongorootan ofii keessanii barreessuu dandeessu. Isaa booda cuftuu bantanii seelii sana filattu jechuudha. Seelii barreeffama isaa gara qubee gurguddaatti jijjiiruu barbaadan sana filattu jechuudha. Erga isa filattanii booda hin cuftu jechuudha. Hin cuftu shiftii qabdanii bireesiidhaan cuftu jechuudha. Bireesiidhaan hin cuftu. Isaa booda interii tuqnaa jechuudha. Keyboard irraa interii tuqnaa nu jijjiiraa jechuudha. Kunoo fudhattanii ilaaltan kun qubee xixiqqaadhaan jira. Kun qubee gurguddaadhaan jira. Isaa booda diraag gochuudhaan waan biraan qabu. Diraag goona. Yoo diraag goone hunda isaa qubee gurguddaatti jijjiiraa jechuudha. Yoo fudhannee ilaalle kun hundi isaa inni qubee xixiqqaan jirus qubee gurguddaan ta'eera. Inni qubee gurguddaan jirus ilayyuu qubee gurguddaadha. Bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yoo immoo qubee xixiqqaatti deebisuu barbaanne ho'i seeruu fi mee qubee xixiqqaatti immoo deebi. Akkuma is equal to inni lower sammuu lowercase jenna. Lower kan jettu kun dhufteetti lower jettanii kaatanii jechuudha. Bireesii bantanii yookaan biraaketii bantanii seelii jijjiiruu barbaadan sana irratti cufaastu. Isaa booda bireesichaan cuftu. Isaa booda interettu kunoo bifa kanaan qubee xixiqqaatti deebisa jechuudha. Kan hunduma isaa yoo qubee xixiqqaatti deebisettan qubee xixiqqaatti deebisa. Kunoo bifa kanaan qubee xixiqqaatti deebisee jira jechuudha. Mee immoo akkaataa kamiin qubee jalqabaa qofaa qubee gurguddaa nuuf godhuusa jedhuu fi is equal to jennee proper kan jettu jirti. Koodiin proper jettu kuni koodittiin kuni barreeffama kana maqaa kana qubee jalqabaa uppercase nu godha. Qubee gurguddaa nu godha jechuudha. Kanaaf isaa booda maal goona hin cufna. Erga cufnee booda interenna
yoo fudhattan ilaaltan jechuudha. Proper kan jettu kun qubee abbaa booroo jettu kan A kana kaapitaalii godheedha. Abbaa kana kaapitaalii godheedha. Isaa booda hunduma isaa bifa kanaan yoo asii gad diraa gootan bifa kanaan nu gashaa jechuudha. Yeroo baay'ee maqaan barattootaa bifa kanaan taa'uu qaba. Maqaan barattootaa qubee gurguddaanis qubee xixiqqaanis taa'uu qabu. Qubee dhumti jalqaba jechoota maqaa nama gurguddaan taa'uu qaba waan ta'eef bifa kanaan gochuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa maal goona amma kan barbaannu maqaa kana hundumaa gosa kana sadan barbaannati. Maqaa kana maal goona maqaa barataa jennuusi jechuudha. Ta'ee duuban deebi'a amala kana qabatee kan nu rakkoo barbaanne yoo ta'e dura maal goona jechuudha. Tu selecting godhin ishee kana irratti kilik goona. Format pointer isheettu kana irratti kilik goona. Format pointer ishee kan jettu kana irratti gaafa kilik goonu amala kana nu fudhadhuutii achi nu deemee jechuudha. Kana select gochuuni isaa booda copy gootu sanaa booda fiddanii asitti paste gootanii amala sana nu qabatee dhufa jechuudha. Amala sana nu qabatee dhufa kunoo bifa kanaan amma jijjiiramu. Isaa booda kana keessaa balleessina jechuudha. Kana gaafa balleessinu daataan keenya waan tokko jijjiiramu normaalii ta'a jechuudha. Normaalii akkaataa barbaanne sanaan qubeen jalqabaa qubee gurguddaa ta'e hundumaa isaa walaaltan qubeen jalqabaa qubee gurguddaa ta'eera. Bifa kanaan ta'a jechuudha. Barreeffamni maqaan barataa yeroo hundumaa qubee gurguddaan yoo ka'e qubeen jalqabaa maqaa qubee gurguddaa ta'uu qaba waan ta'eef bifa kanaanii karaaktarii Excelidha jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gara upper case'itti yookaan lower case'itti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Barumsarraa kana yeroo fakkaatu namoonni fuula YouTube kiyya haaraa taatanii fuula YouTube kiyyatu subscribe godhin akka hin baane isiniin jedha. Kutaattaan keessatti immoo tariitii barumsa haaraa qabadhee dhufuu hin danda'a. Microsoft Excel kanarraati hafuun qabu kan jedhu itti yaadee kanan qabadhee dhufu ta'a. Ammasitti nagaan naa turaan jedha. Horaa bulaa.